وانت Sumayyaan lamaan obsa qoya. Sibiran genne ko. ايش الرياضة كفوتة Sibiran genne sibiran genne. Nurra yaada fuunare. Atiras ma fuuna. Inshallah. Asli maa dabalee ayyaana kenne totti. Abdii haa ta'u meena egaa abdii haa ta'u isaa haa ta'u namni tokko hin gaafattanii dura afaanuma keetiini himee jecha. Achirra dhaabbattee yoo uummanni si amanuu dhabee sagaletti tartaa sagaletti hin jarjarisiin jechuu fi namittiin kunoo yataballaa birrii yeellam jettee asliin adda baasee illee gaafatee gaafii isaallee diddeetumaa harkaa cuftee tanamee ati maal jettaan uummata nam tokkotti tara gaafadha yookaan abuumaas yookaan abdii yookaan asliin jecha. Asliin gaafadha. Asliin dabareenuu kenniiti asli abbaa baluu yaada kana godheen jira kana xumureen jira asin immoo gaaffii biraa waan gaafattanuu qabdu jedhiiti dabareenuu kenniiti ishee asli. Aye. Ustaadha dubbadha. Asuma dhiifama jara keenya wanni qajeelfama isinii kanneen walumaan dubbii tanaaf. Beeyta aqala maadha jara lamaan kana yoo rabbiin if gubbatti hin sodaanne isaan lachuutu dhugaan takkan bahu. Sumeeyyaa biraas waan jiru jira tana biraas. Dhaggeeffadha. Sumeeyyaan mataa jarri waan biraarra waliin lolle waliin arrabsine. Birri walii kannuu namni wal dideen jiru jiran dhaggeeffadha. Hattuu namaan hin jedhan. Hattuu jechuun qabeenya kee akka ati quban qabne saamtee jechuudha. Waan saamte. Waan wal amantee walii kannite saamteen jedhamu. Walii gallee waan raawwadhu irratti wayin si raawwadha walii kannite. Warri azilaa wa barreessan ijoolleen pheenxeetis ifeega. Ijoolleen islaama rabbii keessan sodaadha. Hunda siifra azilaa warri moodetaraa yaasa namaa hattuu namaa jedhu. Hattuu jechuun namaan gale. Warri koomentii taragaagaaye warri koomentii. Qabeenya namni akka qaamni biraa aslii miti waan kun akka asliitii miti haqa xiyyaa miti haqa tokkummaati miti haqa abdiitii miti. Akka namummaatti akka islaamummaatti akka sabaatti dhufne haqa namaa baasna jenna. Lamaan irraa tokko dogoggora haqni maallaqa isiiti. Maalleen isa kun maaliif kanname biyya Masriitittiin dhufaan eenyu nafidee eenyu maal na godhee miti abalu fuudhi abbaan manaa isiin laallatu isiis abbaan manaa isii kan gartee kanaadaa jiru laallatu abbaan manaa kaan isin laallatu walii galteet namni dirqee qawween irraa fuudhen jiru Sumeeyyaas tunis qawween itti dirtee irraan fuudhe wal jaalattee wal beetti waliin galtee walii kannitee miti dhugaan isin ma dhaggeeffadha birri Sumeeyyaa waan gaadhu Sumeeyyaa birri kuma lama maal kuma dhibba lamaa fi maal 40 moo 30 20 jettan san kannite moo sittin kannine Sumeeyyaa kennitee jiru. Gooba birri si kannite san maalin itti naa godhi jettee si kannite. Viizaan adda laksisinaan jettee. Viizaan adda laksifte viizaa san daleessifteef. Okay viizaa san daleessifteef wal quba qabdan waliin haasoftan waliin haasoftan hangam takka ga'e eega viizaa san daleeydaniif. I think bara 2024 akararra na fakkaata wanta gongoruu baadde. Okay eega viizaa daleeydee viizaa Awuroopaati moo viizaa Masriiti? Masriiti. Viizaan sangee sittis ni dhufa qoy. Sumeyaan boo maaf hin obsitu ati bakka taa'e. Sume. An kana anis irraa fixoo fi waan takka. Okay ashiro. Bara haqa keetii bara sama baasuu fi bara keetii. Isiirraas dhara kana kijiba kana kaa'u maqaa namarra kaa'u nama dhibdu asli irra gabbee boruuf kijiba kaa'uu hin dandeenya. Waliigalee salphoodha. Sanuu dubbii takka namaa fixa rabbii fixa tokko ofii fixan jedhan jira keenya. Birri isaan lachuu asli waliin dinne walii kannu. Sumeeyyaa meeqa sikkannite naan jette meeqa sikkannite? Lamaaf digdama. Harkaan sikkannite moo akkaawuntiin sikkannite? Akkaawuntiidha. Akkaawun sikkannite. Birrii sana. Kennameef akkaawuntii kee kennameef moo asii namichi akkaawuntiin fadhaa haa ta'u ati amanuma jechuun kana na amanuu qofa takka amanuu didu. Birrii akkaawuntiin sikkannite akkaawuntii eenyu irratti sikkannite akkaawuntii kam irratti? Akkaawuntiin kee. Keeti. Okay akkaawuntii sana sikkannite. Proses waan son godhu visa waan passport nama barbaachisa ID nama barbaachisa maqaa nama barbaachisa irraa fudhattee kana gootee feeti. Paaspoortiidha. Okay gooteef eega gooteef gartee visa san argattee dhuftee isiin biyya deemtu sana waan san deemtee. Fakkiin dhufne ishee turite yeroo sana. Maaliif diddi? Keezii biraatiin bal'inaan waan sana haasa'uun feene beekatu. Jechuun gabaabduu meetta gartee mootummaan na dhorkee deemuun feene hin feene akkana eega takka waan takka godhamne. Asumarraan si fura dandeettu naan jedhe. Okay. Hayyee tole. Sumeeyyaa tanaan gaafadha. Sumeeyyaan boo. Salaamu alaikum. Hojii keessaan jira jarjarutti jira jirana wallahi. Achi beetiin ala gara alaa kana gabbeetiin waan dhufe. Sumeeyyaa. Sumayyaan boo bana dhume maayiki. Asli gabaabsumaaf jira. Wata kana maal lafa kana. Abeet. Sumeeyyaa. Sumeeyyaa. Gaan jira marhaba. Salaamu alaikum. Abeet. Abeet nagamu. Inda gaamama na dhageessu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga jiraatte nama jiruutu haasaawee. Dhagaara. Okay waan jette
birriin gartee isin birriin gartee kuma dhibba lamaa fi soddommu afurtamaa kaleessa haasoftan san nakkannite harkaan itti kannite moo akkuma isin jettu akkaawuntii irra dabarsite. Transfer godheen bara 2025tti kan bari'uudhaaf jedhu risiitirra ni jira. Transfer walumaa gabaabsa. Dhibba tokko diidamatti kannite jechuudha. Isa kaan immoo achirraa biyya galee dabarsite. Biyya galtee dabarsitee jechuudha. Maaliif birrii kana dabarsite? Maal naa godhi jettee dabarsite? Isan kaanne fiini. Neetworkiisiiti jiran asli. Gaafii Sumayyaan gizee haasoftu dheeressaa. Hin dheeressin Gabaabsi deebisiin sume. Birrii itti kannite tana wayinnaa biti jettee immoo birrii tana maal irratti itti kannite? Maal naa godhi jetteen itti kannite? Oke, Sumayyuma tanatti nas deebi'a. Sumayyuma tashamaa tanatti nas deebi'a. Cufadha isin raafata jechuun wayittiin galchuu deema jara keenya dubbii tana wayittiin galchuu deema. Boodarra deebitee isin isa waan ni jettu. Neetworkii isiitiin si ayya. Sumayyaa tasfaa'ee. Neetworkiiwwan kooti moo aslii kan isaaniiti? Sumayyaa tasfaa'ee. Rakkoon qabu dhagaamaan jiru. Oke, hojii jirtaan see. Sumayyaa atis banadhu Sumayyaa ta'an waan keessa gaddeemtu hin jirtu. Dubbiin dubartiitiif ijoolleedhaan nama rakkiti yoomuyyuu. Dhiirotaati bar abdii geraariir. Booda keessaan waliin haasoo nattee yaafta. Birriin tun bar birrii Itoophiyaati qaali. Birrii takkallee taatu abbaaf qaaliidha miliyoona. Immoo birrii guddoome. Anuurraa kafalee jara kana deemaa jechuun immoo maqaa badiinsan ustuu isiin tunis deemteef maqaa nama balleessuu. Tunis hattuu jedhuun tunis sobduu akkana jibbuu kana deemuu ni barbaachisu jara keenya. Sooshaal miidiyaa ni beeytani. Sumayyaa tasfaa'ee. Naam ustaaza. Maal An dubbiin addummeessin anu galte dubbiin birriidha. Birriin tuna isa dheeyteedha. Siin gaafachuu jira ayyanaa deebisika. Birrii tana Sumayyaa amboodha. Birrii gartee naa godhi jetteeti itti walii galtanii maaliif itti kannite akkaawuntii sitira maaliif dabarsite? Kaayiroo nageeti jetteen itti kennite. Isuma tan raayin dubee jedha gyufadha. Haadha uummanni. Sumayyaan boo deebii deebisika. Yoo walii galle waan san sii gootee waan san maaf diddee maaf faalleessite maaliif hin deemin hidhaa dhufaa barboodarra walii gallee. Akkam jettarree bara akkasii bar jedhan. Bareeda yaadni keessan bareeda itti fufa gaggabaabsa. Jara kan interview godhuu qabna. Maaf hin deemin airport deeytee feekii siin jedhani maaltu feekii siin jedhe eenyu feekii siin jedhe airport deeytee si deebisanii siin dhufne maal sirraa kana wal jara kana gaafattanii addumaa fixuudha. Malee guyyaa waan itti qabu lubbuu namaa. Sumayyaan boo neetworkiin hin jiru dolaa boqotu. Madam jalaa boqotu. Na dhageetti hin jirtu boodara dhageetti waan si gaafadhe qofa naa deebisi si gaafadha. Dhagaan jira kuwan. Okay tole ani isin lachuu naa tokko. Anamoo. An social media irratti isin beeka malee isin lachuu islaama gara kiristaanummaa irraa isin yaamnee dhufu isin beeka malee waliin beeynu iccitii waan keessan walitti haasoo hattee birrii namaa tanaa miti. Tunis birrii isii gartee argachuu haqa argachuu qabdi. Maaf diddee deemuu tikeeta ergeef jetti. Sanis booda suuta hin kakachiisan. Malee ani akka kafalamuuf dirqama hin kafalamu. Gartee booda kakutti deemuu jirti ijoolleen. Ammoo yoo isteetimentii fidde maalleenni isii biran jiru jidduu tana nyaadhamtee nama sani akkana gartee akkasii gimmaasha yookaan guutuu hin gargaarti hin kafalti hanqanaas kannaadha. Isiinis kakattee hin dhufu jettee diddee wal kakachiisanii dhumuudha. Raguma uummata Ijoo maaloo carranaaf kennaa gadi na darbu warri moodeetiraa sitti naa himaa. Moodiitarri sin darbu neetworkii keetti Sumayyaa moodiitarri. Ani immoo nani madhakaa waan inni madhu dhiifama naa godha carranaa kennaa. Birrii biraa qabaadha hin dinne dhumte waan gartee teessan boodara dhumuu deemti teessan lachuutu. Nuti isiinis ragaa fidduudha yookaan akkuma waan hin jedhe intala biraas dhaqaniitu irraa dhugoonfachuu. Takka ammas rakkinni as jiru waan jiru dhaggeeffadha. Sumeeyyuma tanaa fi intala gartee ajansii jidduu tana deemtu rakkinaa jira maaf wallolteetu nuu intalan. Birri waliin waan nama fidu jirti maaf wallalteen intala tanaan Sumeeyyaan. Kunis waan addaati kanas irratti hin bannu. Kanaaf akkaawuntichuma irratti dabarsite finnaan kun akkaawuntii kana dabaree maalleen kun guyyaa kana birriin kun 200 fi kana. Allaqee achi booda. Abummaas akkaawuntii nama biraa fiduu dandeessi Sumayyaan dhaggeeffadhaa kaala dhaggeeffadhaa. Maqaa nama biraati. Anna akka kadhallim godhina. Abummaas. Kakachiisa akkasii. Kakachiisa bakka moo kakachiisa nama gargaarsa illee jira.
Kakachiisa amma kakuma isa wayyaa Asitti waan isa. inni dubbachuu barbaadu jechuudha. Asitti waan inni dubbachuu barbaadu. Ani carranaaf kennaa. Sa'aatiin qabu piliis rabbumaa jedha carranaaf kennaa. Ani isheen mataa oolte jechuudha. Intalli kun waa baay'een irratti gadi na buusaa jiru kun warri moodeetira. Maal jechuudha Si buusan jiru ganna buusan hin jedhin. Torkiin Sumayyaa neetworkiin keenya dhabaadha. Namni mana kanaa kan nama tokko hin jiru. Neetworkii keessa reeffatu obboleettiiti. Uummata namatti kaasu kan namoota hin jedhin. Ishaa dhoko. Lakki asli himata barbaadu dubbii matarra jirraa Nani Makaarra keenya irraa Sumayyaa dhiifama. no himataa miti. Wanti qobichaan dabarfadhee bu'aa yoon bu'es carraan qabu wallaahi maadaamin na waamaa jirti. Torbaan himataa jirta ba. Sumayyaa. Daqiiqa shan bichee naaf dhaggeeffadha waan jechuu Torbaan barbaadu. himataa jirta laal amma waan Sumayyaa jiru. ammoo. Fiizaan Abeet. na bira ga'eef hin geenye qofa. Sumayyaa ambo fiizaa na hojjedhu jettee birrii itti ergatte kaayiroon dhufne birrii ergite fiizaan siin ergamne nuti keezii biraa isa agabbachi alaagabbachi agi baalachi isu booda leelaa bootaa carratutu nuti amma dhimmi dubbataa jirru dhimma birrii kee osoo bakka deemtuuf hin gahin birriillee dhabde jechuudha. Inni waa'ee keezii hiriyyummaa keessa waan waliin dabarsitanii asitti illee haasayamu sirraa fuudhullee yeroo hin qabnu. Amma ati ka gootu. Ani birrii fiizaa na hojjedhu jedhe itti ergadhe isiinuu siin haa jettu asoo itti waliigaltanii ergattee miti asoo isiin si hawwate yoo waraqaa akkanaa maansitti agarsiisanii fi ka maqaa namootaa qabu sanii fi onlaayin fiizee fi tikkeetii Addis Ababaa Kaayiroo maqaa keetiin jedhu waasaappii keessatti siin ergamin hin argine jettee kakatuudha. Sumayyaallee kakattee birrii kee haga dandeettu si deebisu. Qaxaroo inuma kadhadha kana booda qaxaroon hin barbaachisu yoo birrii kan kiyya haqa kiyya irraa naa fuutanii akkuma dhugaa argitan har'uma irraa naa fuudha. Yoo hin fuune immoo arrabbitta feen dhiisa malee ani sadaqaas hin barbaadu akka birrii walitti naa buustanii Wala hin rabsuu deeman barbaadu. booda jirana mee gabaabsa akka akkuu deemna. Hamzaa Shajjaa bira jirtu? Isaa jira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadhaas hin barbaadu birrii kun irraan qaba birruma konaaf haa kennitu. Kanuma. Sumayyaa mee takka ani yaada lamarratti walii gala. Yaadni Abu Mu'aaz bakka maqaa eegu jiru san yaada jabaadha beekaa. Tabiraati yaadni gartee Ustaad Ahmad Yusuf fiduu danda'a, Fadhota Abdallaa fiduu danda'a. So amma wanni barbaachisu nama sadaffaa san dirqama barbaachisaa beekaa. Jara keenya bakka tanatti waan jaamamee dhiisanaa isiniin jee. Maaliif beektaa? Yoo kakatte amma anti ergeettee yoo kakatte taanis ittiin natti hin ergineettee yoo kakatte jidduu kana wayin baduu deemaa beekaa. Maqaa namaa baduu deema. Akkas. Siigalee waan kanarra wanni irra caalu obboleettiin teenyatuun akkaawwantiin isin irratti ergite ni jirti. Sumayyaan ni beekti. Sumayyaan ammoo akkaawwantii isin irra ergite. Reefu Abdii Geetaachoo waan bareedaa jee waan nama wal taasisu. Akkaawwantii nambara kuma takkarraa eegalee ilaa hanga wanni dhumsa yoo ergan abbaan fedhe waan fedhe godhuu hin danda'u. Akkaawwantii ta'e erginnaan ja'anii jechuun hin ta'u. Sumayyaa teenya Sumayyaa tasfaayee dhagaye. Akkaawwantii ta'e ergi risiita guyyaa akkanaa ibaluttiin erga yoo kan jettu taate Abdii Geetaachoo si gargaaruu danda'a. Bakka baankii dawwalee nama kana waan akkanaa godhanii waan akkanaatiif jecha guyyaa akkanaa fi hangana jidduu maallaqa isiin tiraanisfar goote barbaannaa. Eenyu irratti akka isiin goote. Even gartee ganama boru waan kana dawwalee silkiidhaan goosisuu danda'a. Waan nama dhibaatii miti kun. So akkaawwantiin ergin gaafa siin jaan akkaawwantii ta'e koodii wajji namni loogiin hin godhiniidha malee akkaawwantii keenya nama hedduutu harkaa qaba garuu waan akka godhuu hin danda'an. Siigalee akkasuma buumas. Ni qaba. Ameerikaatu kiyya Ameerikaa ni qaba. Lakkoofsa. Koodiidhuma waliin osoo ergite koodii hin danda'amu. Koodii waliinuma ergite bilbila kiyyaatti. Waan akka gochuun hin Akkaawuntii san banamee aktiif ta'ee baankiidhaa koodiin naa ergamee aktiveeshin koodiin ergamu malee baankiidhaa waa tokko gochuu hin danda'amu. Kanaafuu Sumayyaan bakka sani laal Sumayyaa teenya bakka san Akkaawuntii kana yoo dabarsan yeroo biraatiif laachuu baate nan laadha yoo abumaatitti amaliin ta'e alatti nama biraa nama. Dhagayniin fixadha. Abu Mu'aazis ni amanna, Abdii Geetaachootis ni amanna, obboleessa keenya nama asirra jiru aslii hunda ni amanna nuti. Wanna kana amma maallaqa akkaawwantii ta'e sirraa dabarsuuf osoo hin ta'in ati si qulqulleessuuf gaafachaa jiranii beeki. Hoggaa ati akkaawwantii tiyya namatti hin ergu jettu kana ummanni gama jalaa maal jaabee ta'a Sumayyaa waan takka taniin arku jiruun si hima. Maqaan taane san sirra dhiiba. An akka ati maqaan taane fudhattu hin fadhuu beeki.
akka kakattanii sin fadhuan maaliif jennaan yoo kakattan maqaa keetii bakka tan abba duudeema Sumayyaa Tasfaayee dhagaye zaahira jiru kakuu ozoon tahin pruuviin yoo as baate maqaan keessan ni qulqullaawa kumni 200 umaatii miti maqaa turra guddaadha beeka sigale tanaaf akkaawuntii abdii geetaachoo taatu aslii taatu sitti ergii akkaawuntii san fuudhanii ati warra biyya dawwaltee maal godhu biyyaan dhaqaa wanni jedhamsanis ittiin galoon dhimma isheeti. Isinirraa fuudhaa. bars abdii kiyya wayfiin jedhiis ati anaas siin jeetiti. Wallaahi ittiin galu warabba alkaabaa mina gabbaay. Tole nuun laalchisaaf abshir. Abu Muwaazitti ergii aslitti ergii natti ergii Ahmaditti ergii akkaawuntii tana nuti guyyaatti maallaqa san ergite nutti ergiititi sii laalchifneetiti. Abu Muwaazitti erganii maqaan kee waraqaa baankii tuuta akka baankii afoo bahee majhuula. yaa bakka tana eeggadhaa jara keenya miceewoon maallaqa sii nyaadhamteesi qacelloon dhagaye haqa qabdii beekaa Sumayyaa sii gaafachaa jirtu tuni Haqa itti dhabdee haqa laffaatee qabdi. fita haqa qabdi yaa Sumayyaan tunis maqaan isii eeggamuu haqa qabdi jidduu tanatti haqni mul'achuu qaba haquudhaa yooni dabarra kan jennu taate namni keenya maqaa arra footoo teeta gaafa dur fidanii siin arrabsan maqaa dhiisiiti footoo fokkottuu yoo ati qabaatte fidanii siin arrabsan maqaa namni sirra kaayee dhiisi namni keenya amala isaanii beektanii yoo ati haasoo itti amma dheengadda hattitti maallaqa namaa hatti hoggaa jaan nutis ni tuqamna wallaahi ni naaraan fakkeenyaaf yoo namni Sumayyaadhaan ol bee hattitti maallaqa namaa hatte jee akka Hamzatti na dhagaama akka obboleettii Islaamaa takkatti sii galee maqaan eeggamuu qabu ammaas tanaaf waan kana kakuu waan jedhamu kana jalaa deemaa dura ni gargaarraa waan jedhamus jalaa deemaa wanni barbaachisu maqaa qulqulleessu haqa obboleettii teenya Sumayyaa taaniitis deebisu yoo namittiin taan jidduu kanatti jara lamaan kana waliin dhoyitee qabaddu taate namittii taan qabachuudha hangasuma malee dubbii jarjaraan akkas hin godhinaa jara keenya ani yaada kiyya gaasli kiyya yaada kiyya Ustaad kan maratti dabalee Sumayyaan abbaa manaa hin qabdiime Sumayyaa Tasfaayee Sumayyaa abbaan manaa Nan qaba abbaa manaa keessa naqinaa nulan xumuradha. Wayin si jechuu deemaa bare naqinaa miti yeroo garii waasi maqaa kee tolchuu deemna miira keessan galina maaf as taa'u jira soomunii namni nu kanneen jiru dalagaa dhiisnee waan jechuuf maqaa kee tolchuu haqa namaatiis tolchuu eeguutudha an akkaawuntii kiyya Ameerikaa nama guutuu qaba faranjiin sun asin numa qabdi lakkoofsa kee kan xumuraa naa kanniis hin jedhan akkaawuntii gaafa akkaawuntii dheexi'ati si dhugoomsuuf anuma kana baankii eeguun dhaqee maallaqaan baafadha guun je maqaa keetii fi lakkoofsa kee kan xumuraa himii jedhan akkaawuntii kan kee niin himaaf hundan nimtu lakkoofsa afran xumuraa si gaafatan Itoophiyaas nama kannaan sadaqaa gisee guuraa jira akkaawuntii namaa kannaan jirru tiktook irratti kannaan jirru akka kan namaan jiru maqaa fi wanta kan namaan jiru so dhaqeen namni kun waan gaafata akkaawuntii kana laastinii mii xumurarraa kana koodii raqama sirrii hin beeynu koodii yuuzarni eenyutu seentu waa'ee hojjechaa keessa jira lakkoofsa kee guutuu waan namni jiru hin jiru karaa addaa iimeela kee namni beeku hin jiru waa hedduudhaan tiraansfer waan lamni godhamu amanta obbala isa abbaa manaa keetitti dhahi waan akkana dhufe akkaawuntii akkana dhigi nama beeytu finfinneedha akkana godhiji sabtii fi alada yoo fidan maqaa keetiif yoo hin barbaadu itti kakatte maqaan hattuu jedhu kun akkanuma siitaan dhugaan siima Yoo isiniif yookaan Ustaad Ahmad hin ta'in alatti nama biraatti erguu hin danda'u. Anattiin ergiin Jaarsi kiyya ammoo informationii kanarraa wanti beeku hin jiru. Yoo Ustaad Ahmad ta'e tan ergamu. Dubbii gabaabbate dheeressine ergaa dheeressine rakkoon qabu biraatti fudhattu hin barbaannu erga Bakka haadha waliin deebi'a. Yaani dubbiin kiyya bakka yaani haqni kiyya ukkaamamudhuma malee irraa naa fudhanan kakadha dibbiin godhen bakka kanumaan barbaada waan biraa achi dhaqi booda fixattu ishiin isa yoo barbaadde booda fixattu dhugaashii booda sirraa irraa qulqulleessa garuu ana haqa kiyya kun argitan waan ta'eef naaf akka kaffaltu kanuma. Jarri booda miira keessa nutu amma wali bu'uuf wal amanuu diduu haqa murteessinettee bari yeroo namni lama wal lolu nama jidduu jiruutu miidhama sangaan yoo wal rukutu lafaan miidhama aanaa fi atuu booda hin miidhama gareen tu dhuftee booda viidiyoo sirra daleeti beekama argee haquma ofii nama baru yeroo barbaaddatu viidiyoo baasee namni haasa'u amma gaaf tokko namaa qoobii walitti deeme riyaala 13,000 jalaa wan sooshaal miidiyaa irra na arrabsee jedheeti firoo ofii dhorkatee gartee hin kannuu jedhe maqaa na balleesse ilarra irraa fuudhuu dadhabne jedhan hin kannuu jedhe maqaa kiyya na balleesse so haqa kee yeroo barbaaddatu Sumayyaa akka itti barbaaddatu jira atiis maqaa keef qulqulleessuuf akka itti qulqulleessitu jira waliigalee naa maaree haa taatu maallee ni keessii dhufa akka itti sii dhufu warra kana asiin murteessu haa deemtee lafarraa waanni kuni
haadha qabdu intala bira kan ite kana hin jiranii asli eenyu wal fudhatanii dhaqa yoon dheeni telefoon antaa bilbila dubbisa gartee biyyaan dhaqaan tikeeta biraa murtee yoomde sabti nu fidda tikeeta dheeyxee irra murattee jummata Tume ati amma alaada yoo goone maa jarjartee duraanuu waggaa lama himateette homaara koon qabu. Tume ambo. Tume. kanamma asli isinis Yeroon dabare ulfaadhaa galatooma isinii maani yeroo hunda nu faana rakkattu isinii illee hojii qabdu bara namni hundumtuu bara hojii qaba kanaafuu haqa kiyya bira jira waan ta'eef naaf haa kaffaltu isa maqaashii qulqulleessuu booda yoo ta'e immoo boodarra itti fufa amma immoo ayimshee wanti isinirraa naa fuudhuu qabdanii haqa kiyya harkaa naa fuudha isa booda qaxaroo jedhamu ani ji'a tokko ramadaana keessa taa'eera. Amma ji'a lammaffaa dhedheennaa sana waggaa tokko immoo kadhadhee dadhabee taa'eera kana caala waan inni ishiidha obsuun jiru har'a sa'aatiin carraa argadhee isin wal birti qabamtanitti irraa naa fuudha isa booda maqaa ishii Ifama gifti obboleetti Sumayyaa Ustaaz biyya Ameerikaa jiru tokkoffaa nuti sababa keetii jirra sababa keetii sababa sumee dhufuun keenya nama gurguddaan akkanaan dhimma kee dubbachuun siifuu kabajaa ustaazota gurguddaa jira namoota gurguddaa jira. Oggaamee qoobsiteemi inni obsita bakka maaliif siifuchuu fi kakadhee isheen kakadheen kenna jetteemi inni obsita maaliif akka isheenis akka qabdi akka ishee bahuufii qaba. Gulbati hin barbaachisu kulloluun barbaachisu. Lola si barbaachisu Uummata kana Fakkaata malee isin loluu miti hedduun sin kabajaa baraan maaliif ani ta'a. rakkoon qabu obsi. Namni gisee dhaabbatu siin jee qabamee fi Ishi sorry. karaa dheeraa isin oofa. Namtitti as jirtu san wanni naan ol ba'uu fedhee fi namtittuma as jirtu san dubbisuudhaatu irra dhaluudha malee karaan akkaawuntii san karaa dheeraa isin oofa sanirra namtitti as jirtu sana boru yookaan iftaanillee taate san dubbisaadha. Namni sagal buna. Borujummaadha guyyaan firiidha guyyaan boqonnaa qabu waanaaf mubaarakin dubbifnaa jedhee baran. Karaa kana irra wayyaa jechuudha. Alaadha nu godha. Akkaawuntiin karaa dheeraa isin oofa doktor. Namtittuma tana dubbisaadhaati. Sumayyaa amboo atis waan sinjaan dhagahi. Sumayyaa tasfaayitillee qabamii fi waan munguddoo harkatti fitadha inshaallah kanaan asirran buliina obboleeyyan. Dubbiin tana asli xiyya bakka guyyaa aladaa namitti irraa dubbii qulqulleeffadhaati isin nuu dhufa. Tunillee dubbii Alaadha warri asirra jirtan kun hundi keessan koota hundi keessan. Asri. akkas. Sumayyaa illee akka dandeetten karaa jalaatti irra jaa barbaadadhu. Asli as durallee kooppii paaspoortii ishee dharraanaaf isin jedheen ture maaliif lakkoofsa paaspoortii gaafa namni ergee lakkoofsa wal jala jijjiiree ergaa paaspoortii kooppii ishee dharraanaaf paaspoortii yeroo sanaa jechuudha. Viizaa yoo bahu taashiiraa isaatti baasii galee taashiiraan viizaa isheen taashiiraa viizaa sanaa baasuu ni dandeetti. Kanaaf paaspoortii kooppii ishee dharraanaaf karaa kanaanis qulqulleeffamuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Bakka gargaarsa jedhanii mucatti itti somba jalatti hafte tokko. Ni ta'a akki kun asli irraa fuudhuu hin dandeetta dura suman gaafadha booddee kara keessan bilbilee. Koodii malee siin ergu fiizaa dogoggoo feekii ergite. Lakki feekii ni beeksisa. Mubaarak ni jira baasuu danda'a yaani hin beekan feekii ta'ee noormaalii ta'ee ni beekama. Taashiiraan dammoo feekiin bahu hin jiru. Sinigalee kanaaf isheen viizaa sana ni baasti waan ta'eef paaspoortii gaafa yookaan maqaa irraa qubee hir'isite yookaan lakkoofsa wal jala jijjiirtee erguu dandeetti. Gaafa suuraa paaspoortii ta'ee kuma tokko irraa jijjiiruu hin dandeettu. Sinii galee? Anamma uummata irratti isin sobu jedhi ka. Ila isin damaan warra walloleemi. Ani paaspoortii yoo irraa fuudhellee nan dhoggitu paaspoortii yoo irraa fuudhellee sitti ergu osoo hin taane ofii kiyyaa bakka itti tolchisiise yoo nageessite silkii kiyya irraa jala qaba malee sitti ergu. Maaliif isin jidduu wal shakkisuu hin barbaadu? Maashaallah. Taate. Dureen paaspoortii mata dureen viizaa cufameera. Kana booda haqa kiyya bicharraa hin barbaadan. Waa'ee viizaa Asli mana boonaa dhaqna bakka cufi nurraa manicha mana boonaa dhaqna Bakka alaada koottaa. Laa wanni sunillee uumama viizatii bargeessiti. Mata duree maalirratti? Alaada koottaa isin lamaanuu. Asli waliigallee paaspoortii irraa ni fuuta. Barbaadadhu sume atillee haqate rabbi alaada nasi jalaan dabarsini manguddoon asirra jirtanillee hawaasni as jirtanillee.